السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرانتنا بكينو تجرو أفيرنا أجايبة تبون بيروستو ما لما درو بون بيروتي الرانتنا بون بيرو وديمتي. هاي خانوس هاي أيان تيكو هاي فوزياتو روزا maalon tanani jettu michoota na silaandiirate guyyaa kala fanbulchu siin fuudhaan jeeni dubbiin tiyato yoo tokko ngora taate koomenti jira yoo barreessa kan isin daawwachaa jirtan immoo kaamilaa tuubii akkasi qophiin keenya tifarraan tana qophii ajaa'ibaati footaa uffadhu tolfadhuuti maali bakiin dilluta kaamilaa tuub daawwachi jirtan bootaanis ni bareeddi bootaa san garsiisnaa qoy bootaa san hin garsiisa akka jirtu bootaan ni bareeddi taatana jirra wakka isaanirraa fidoo marra Hi, you? قلتني يا جو يا عمنا دراسة رافت يا غبية من أول أنت غلطانة تمام يلا في دوم فردي تنزل واو سعيد بينتم تجرا بينتم में ترفي جرا وجلا جرا गरम लोग गए थे लोग ऐसे जरा गरम हम लोग से राय ला चुराते हां ना हुआ ये तो वाली सा बना सलाद में Kenapa diturunin marah saya itu Fardi dah begini. Unta mare. Munira. Itu kali. Awanti dah. Akan kau buka. Alam mo ay. Alis. Akisen. Ayo, Amina. Lewat. Lara, sen. Mustahil sen. Okay. Allah ki wala fada laki sitti mara zoom te zuraka ay
Ayya. Hai, ambarede kanan nirrachi qabdo faafdila. Adoota si ukaasutti jiruun. Ittinai habibi ama boda tu. Itti wala amaru fikira. Mame, wayan. Asittis ni khaa. Way mataan nama heddummaati kun. Ati achi dhaabbachuu qabdaa waan saa wallahi yaa laqom. Arra dhalaan heddummaati jirti maashaallah tabarakallah. Arra afeerra kaamilaatu arra dheerattee jirta please. Eenyurra dheeraadha. Eenyurra Arra dheeraadha. waan isin barbaadu silaa agartanii ayyaana akkatiif dura Lafaan jira kophee hojjetti hin dhiisee. Makaanoo sinkijibini ummaa filaanitti. Waan akka kana sirra. Dhugamaa kaameraa bareedan ka'u jirra. Footoo ka'u jirra. Wallahi bareeda kun nu balleessa. Hai. للأسف والله أنا أطول واحدة. أنا مش جالسة أصور أنا أصور لها فيديو. أنا أطول. لا أنا أطول واحدة. أنا أطول. طيب ما شاء الله والله. أي. انت داري يا رجل والله ريندقيني. تيجا تيجا لسه خاص جرور بريدة. فوتو أنا. أبشر. وانا نجعل تقري فردين عن دبي أنا مو نمو جينك ورقة دي جلاله أي وجهك؟ نمو جينك ورقة أنا وجهه نمو بكم بكا. أيوة. كله تلفون أتيسمو. أنا قفا ورا بجرا. أنا قفا نمني براتو قراب تنتر. فوتو قدرة وندي خان. هاي أديس ستايل. ستايل أري لا لا. ستايل أري. دي ما بلاش بيه يا دنيا لو هاي التخفلة فوتو إني زنقاس الجراوزة كاميرامان kita mana dah dah قلبي هاي فوتو أكمل كوجرة جري مشان أنا سنا خاصها ما تعرف كيف akkuma agartan qabbalee kee salaamtaa taraa duraa isin jeetin jira ammaan tana egaa akkuma isin gaggeessise maashaallah tabarakallah shamarran keenya sundeerraas jira dargaggeessi keenya sundeerraas jira gaddaa caaluutii wajjin baatii fi wayiif deemnee eega manarraa gadi hin bahin kun har'aan tana qilleessa fudhannee gabbaane akkasii har'aan tana gabbaanee xiqqisho qilleessaa fudhannee duraa kiroonaa jedhanii biyyaa sochofanii jiran waan ammaan tana xiqqisho bananiif har'a aaminaan nu afeeree haa galatoomtu isin afeerraa addaa ta'e isin agartan san nu gootee as jirra ammaan tana finnee viidiyoo kana kan nama hundara xiqqisho yaada fufuunee karaa garaa deemne karaa كاملاتو بتسند السلام عليكم دعوتك كاملاتو
arraantana kaamilaatu asitti nu afeeruu keetii hedduu galatoomii galanni kee dhibbarraa dhibbatti namni hundinuu si galateeffachaa jira nu afeertee bakka kanatti argamne akkuma reefu isin hin jenne jechuudha nu afeeruu keetii hedduu galatoomii ala kabajjanii keessatti hedduu galatoomaa isin jira samoora kana gadda guddarra jiralleedha naannatti moo qilleessa uffannaa gaddarrallee jira nu mara kinan qabu jennetti gabbaanee samoora kana manaa gadi hin baanu baasii takka manatti geenye jira waan takka illee dalabuutti hin jiru dira malee isni irraa usuma ta'uu guyyaa takka wal geenye qilleessa illee fudhannee achumaan waan ta'uu qabullee bareenna jennee si wargeenye akkasii kaamilaatu dhugaadha gaddarra jirra baay'ee kan namni hedduun gaddarra jira diraamaa fi koomeediilee adda addaatiin beekamna diraamaa isin qopheessutti hin jirru garuu har'aan tana gadda ta'uu gaati kishoo gabbaanee qilleensa fudhannaa jennee manarraa gabbaanee hin beeknu waan jedhamatu koronaanis ni jira gaddiinis ni jira akkasumas isin qabdan jechuudha waan hunda keessa jirra saniif obboleeyyan kiyya dhiifama nu godhaadha mee gamanumaan isin yaada qabdan koomantii jedhan nu barreessaadha isin janne jechuudha. Aisha Marka Fune ilmaan Oromoo warreen biyya alaatii biyya keessatti teessanii nu hordoftan akkam jirtan nagaa qabdanii miti akka isin nagaa qabnes abdii hin qabnaa maaliif yookaan nagaa hin qabda waan ta'eef gaddarra jirra guyyaa irraa kan immoo asitti wal geenyettiin affeerraa kanarra wal ga'uun keenya gammachuudhaaf osoo hin ta'initti jechuudha osuma gaddi nutti dhagamuyyuu urga guyyaa Hacaaluun du'e akkasumatti immoo xiinxaltoonni siyaasaa warreen hidhamaniitiin mana hidhaa keessa jiran jechuudha isaaniif osoo yaadnu jechuudha nyaatas hin nyaanne dhugaatis akkasuma jechuudha irraa bubbullee jirra. Kanaaf guyyaa irraa kana immoo kaamilaatuuf jechuudha har'a asitti nu affeertee affeerraa kana isin nu affeeruu isiitiif galatoomi isin jecha inshaallah ammas immoo waan rabbittis ol kennan jechuudha Jawaar Mohammad akkuma mana hidhaatii ba'een masara seenee jechuudha akka inni biyyattii tana hoogganuuf abdii hin qabna isinis Oromoon biyya keessa jirtan akkuma qabsoorra jirtanii qabsoo keessan itti fufaa jenna warreen biyya alaa jiranis jechuudha warreen hiriira nagaatii fi sagalee ofii dhageessaa jiran akkanumatti itti fufaniitiin akka sagalee isaanii kana dhageessan abdiin qaba kanaafuyyuu guyyaa bilisummaatiin hanga walitti deemutti nagaan nu tura. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردفتوتا في خبجمتوتا كاملاتو أرى كاملاتو عفير عدا خانو مقدر جرو عفير عدا أسرتي وعفير ويسيتي في حدوثة كجلتو بياناني إجا nyaataa fi dhugaatiin nutti hin godhuun isiniin jaa maaliif ta'ettan taate gaddarra eegee jirru torbaan sadii gahee jira nyaataa fi dhugaatiin nu godhaa hin jirtuun isiniin jaa kunoo har'aan tana bashannanaaf osoo hin taane qilleensa fudhachuuf affeerraa isii kabajuudhaaf asitti argamne Jawaar keenyas eeganurraa hidhamee Hacaaluu keenya eeganurraa du'e bulee jira garaan keenya keessi nu madaadhaa gammachuu waan qabnu isinitti hin fakkaatin isiniin jaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jedhama. Okay, tole Ashama Marka Fune kabajamtoota hordoftoota keenya ilmaan Oromoo marti keessanuu eegaa har'a guyyaa har'aa kana gammachuu yookaan kaan ammoo dhiichisuudhaaf osoo hin taane akkanumatti laaqana wal affeerree tarii baay'ee takka guutuu gaddarra jirra. Akkasumatti artistiin kabajamaa fi jaalatamaan keenya artistii Hacaaluu Hundeessaa duun baay'ee nu gaddise garuu hanga yoom gaddinaa jenneetuma har'aan tana wal fudhannee laaqana nyaachuudhaaf baane isin hundinuu akka gadda keessa jirtan abdiin qaba. Saniifuu gadda kanarraas rabbiin nu haa dandamsiisu artistii Hacaaluu Hundeessaa rabbiin biyya sablisu boolleessaa daadhii naa guutuun isiniin akkasumatti gaa qeerroo fi qarreen biyya keessa jirtan falmattanii jabaatanii akka ijaa fi gurra keessan yookiin kaan ammoo miidiyaa keessanis akka banamu akka gootan lammadan maasii xiinxalaa siyaasaatii fi daayirektera OMN kan duraaniitii fi Baqqalee Garbaatii fi Mikaa'el Booranaa Abdii Raggaasaa hunda dhaabbooti siyaasaa hunda akka falmattanii daarraa gadhiiftan abdiin qabaan isin jaa galatoomaa horaa bulaa ilmaa Oromoo isin jaalladha nageettiin isin jaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتوتا كاملاتو أكم نجا قبضني جرتني سنجا نجا قبضني جرتني بقيونا إيدني سنجا أدوا Hacaaluu راحتني nuti hundinuu hedduu gaddinee jira gaddi hedduu nuti dhagahame jira Hacaaluu dhabnee jechuun ijji keenya nu jaamte keessi keenya hedduu gubatee jira gubaa kanallee akka baafannu abdiin qabna akka bilisoomnus abdiin qabna inshallah yoo rabbiin biraa taate Jawaar Mohammad keenyallee akka mana hidhaatiin nu bahu akkasumatti Hamzaan fa'a obbo Baqqalaa Garbaa fa'a inshallah warri isaa wajjin hidhame guutuun akka nu bahan abdiin qabna kanaaf hadha kaamilaaltuu hadha asitti nu affeertee gammachuu leen qabnu osuma taatu iyyuu kaagaruu kaayichuun injiraa miti waluma wahaabsine kenneetiin nu affeerte garanumaan kaamilaa keenya galatoomiisi jenna galanni kan kee galata
bilisummaa haa ta'u isin jenna rabbi nu haa Ashama harka fuunee daawwattootaa fi kabajamtoota kaamilaa ta'u bakka jirtanii nuti nagaa qabnaa ilmaan Oromoo guutuun keessanuu bakka jirtanitti nageenyi badhaadhaa isin jenna guyyaa har'aan tana kaamilaatu nu affeerraan kunis affeerraa haddaati yaa ta'u malee kaa gaddatu nutti jira ilmaan Oromoo guutuun keessanuu bakka jirtanitti rabbiin gadda tanarraa guutuu keenyaa nu hambisu jenna gaddi tunis guutuun keessanuu akkuma beektanitti ilmaan Oromoo guutuun keessanuu gaddi yaa caaluu Oromoo guutuu onnee madeessee jira inshaallah keeri guyyaa rabbi jedhemoo gadda tanarraa buune guyyaa walitti gammachuudhaan qabsoon Oromiyaa tan dhugaa tan gammachuu taate Oromiyaan teenya bilisoomte hanga walitti dhufnutti gaddi yaa caaluu madaan garaa keenya keessaa hin bahu hangasumatti hundi keenyaa bakka jirrutti ilmaan Oromoon guutuun keenyaa du'aayiidhaan ol cinaa dhaabbachuu qabna inshaallah keeri rabbiin Oromiyaa teenya bilisa nu haa baasu Oromiyaan waa bilisoomsu bakka jirtanitti nagaa nuuf taasisu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota Amilaatu nagaa keessanii fayyaadha. Akkuma beektan gaa dhiyeenya kana walumaanuu gaddarra ture gaddi keenya gadda keessan gadda keenya bashannanaaf illee osoo hin ta'in bakka kanatti argamneef gaddarra ture egaa gabbaanee qilleensa fudhachuudhaaf fi koronaallee nurraa waan wanni hundinuu gadhiifamee jiruuf jecha qilleensuma fudhachuudhaaf jennee fi bakka jirtanitti ilmaan Oromoo hundi keessanuu jajjabina isiniif hawwinaa qabsoo keenyaaf fuula duratti akka deemtu abdii waan takka illee isin duuba jirraa humna keessan jabeeffadhaa tokkummaadhaan fuula duratti akka deemtan dhaamsa isiniif dabarsinaa dhaamsa obbolummaa akkasuma nuti illee isinirraa turuu keenyaaf dhiifama silaa yeroo kanatti waan hojii karaa qabsootiin wal fakkaatuun isin bira dhaabbachuu qabna ture nuuf kolchaa dhiifama nu godhaadha kana booda immoo walitti deebinee bal'inaan waliin haasofna jenneeti qophii keenya xumurannee jirra nagee tura. Ayyaamti keessanuu waan yaamichi kiyya kabajanii dhuftaniis galatoomaa mustaqil. Blok number 1 Kaamina. Blok raqama tokkoffaa Kaamina eegalliisiiti kanatti baati. Ayyee galatoomaa nagaa nu jiraadha hundi keessanuu sana. Kan isin wajjin ture kaameraan itti waraabu. 4K illee na du'u jira. Kaanuun 5D Mark 4 itti waraabu jira. Mataa keessa jira. Ewa. Yuutubaroota himanii Oromoo hundi isaanii as keessa jiranii. La amma akkana dhiibnee jira amma akkana laala amma akkana. Ana kaameramaan kan isin wajjin ture. 4K. Yalla nagat. Kuni Muhammad garuuf deemutti jirani achi safwaan itti jira. Ayyee ciao.
Tolcha